Ashama harka fuune hordoftoota siifan tuubii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isanii haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyoodha. Isinis akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba. Har'a immoo viidiyoo tokko walitti deemnee jirra. Akkasuma warroonni maatii koo taatanii like share gochaa jirtanii hedduu galatooma. Akkasuma immoo warroonni maatii koo hin taane subscribe gochuudhaan maatii koo taasisanii jedhu. Isinin jecha akkasuma irraa waan miidiyaa irra deemu tokko qabadhee dhufee na duukaa ta'a. Egaa akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana namni Ijjigaayyoo Wallaalee hin jiru. Miidiyaa kana irratti yeroo baay'ee hin deddeebite. Akkasuma immoo dubartii keessaa hundi keessaniyyuu hin beektanidha jedheetii yaada. Akkasuma nama jaalalaan miidhamee jaalalaan iddoo guddaa kan qabudha. Akkasuma hin miidhamtee turte jaalalaani ishee obboleettii keenya kana namni wallaaltan jirtani yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa kana baay'ee miidiyaa irratti ibsaa turtelleedha. Akkasuma miidhamaa akka turtellee yeroo darbee miidiyaa irratti himtee jirti jechuudha. Haala miidiyaa irratti jechuudha. Innaa obboleettii keenya kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf ani baqa viidiyoo ishee san argeetiin nani dhugaa imimmaan qabachuu dadhabe jechuudha. Maaliif baqa namni tokko yoo akka malee si jaalate si dhabe baay'ee goddaama jechuudha. Ishee keessi ishee baay'ee goddaamee jira. Maaliif jaalalaan miidhamtee jirti kan jaalatte gateeti. Isheen garuu onnee qulqulluudhaan jaalatte inni immoo itti fakkeesse waan hin taane yookiin itti fayyadamuudhaaf yoo akka isheen jettutti isheen illee kan qabeenya qabu miti jettee himtee jirti durumaayyuu miidiyaa gubbaarratti jechuudha. Na haa ta'uti garuu immoo jaalalli akkuma beekamu jaalalli nama hundarraa nama qabu nama tokkorraa nama qaba nama qabnaan immoo wanta nama godhu namoonni hundumtuu hin beeka jechuudha. Dhugaa dubbachuudha nama keenyatti fakkaachuu dadhaba malee waan baay'ee nama godha jechuudha. Innaa amma isheen obboleettiin keenya Ijjigaayyoon kun baay'ee jaalalaan miidhamtee jirti. Akkasuma immoo kan isheen jaalatte kun silkiilee jalaa cufatee jira. Inni gara biraa jira ishee gatee jechuudha. Kan duralleetti itti siqeef garuu isheen onnee guutuudhaan jaalatte inni immoo jaalala dhugaatii fi matii wantuma yookiin irraa fayyadamuudhaaf namni keessattuu namni yeroo ammaa kun faayidaadhaaf malee jaalala dhugaa yookiin bultiidhaaf kasi barbaadu miti jechuudha badan. Maaliif isheerraayyuu barumsa baay'ee argachuu dandeenya ijoollee shamarranii asumaan isheerraa barumsa gaarii argachuu dandeessanii jechuudha. Dhugaa ani barumsa isheerraa baay'een argadha jechuudha. Dhugaa imimmaan qabachuu hin dadhabe jechuudha. Har'a isheen jaalatteet inni gatee jechuudha. Maaliif dhiirri kun yeroo tokko yoo laallee jennu hundaa miti garuu warri dhiiraa dhiifama naa godhaati hunda keessanii miti. Garuu tokko akkam akka garaa jabaatee dubartiitti akkasitti garaa jabaatu hin beeku. Har'a isheen iddoo jirtutti sin jaaladha buchee kiyya jetti maqaa addaa isaa baastee raawwattee dhugaa rabbii yoo akkasitti kun akkuma suuraa irratti agartan kana hin boochi miidiyaa irratti jaalalli wanta nama goone hin qabu. Jaalalli mata ishee boochise isheen dhugumaan jaalatteef boochi malee wanta yookiin qabeenya isaatiif yookiin waan biraatiif hin boonye jaalaluma qofa kan ishee boochise jechuudha. Jaalala jechuun immoo nama beeku irratti kan qarshiin bitamuu miti jechuudha. Kan cabus miti kan dulloomus miti jechuudha. Jaalala jechuun hanga ormii addunyaa kanarra jiraatutti kasi waliin jiraatu jechuudha. Akkasuma abbaa manaa kee kan waliin jaalattee hanga dhuma keetti egaa addunyaa kanarra deemtutti waliin jiraatu jechuudha. Garuu immoo namoonni keenya waan akkasii hin beekane deebi'anii wantoota adda addaa irratti raawwachuu danda'u jechuudha. Baqa sin jaaladhaan kun jaalala hin taatu maaliif yoo namni sunis jaalala beeki malee sin jaaladhaan nama hundarraa jaalalli nama hin qabu. Akkuma isheen jetteyyuu jaalalli namuma tokkorraa nama qabee kan nama qabe sanirraa immoo laphee nama miidha. Akkasuma moonnee keessi miidha jechuudha. Kanaafiyyuu isheen onnee ishee baay'ee jaalalaan miidhamte jechuudha. Obboleettiin keenya kun waaqayyoon ibsa isheedhaaf haa kennu. Obboleessa keenya sanis immoo yookaan sagalee ishee dhaga'ee kan miidiyaa irratti darbee jira. Sagalee ishee dhaga'ee kan ittis deebi'u ta'ee waaqayyo walitti sinaa deebisu jennaan. Dhugaa jaalalti baay'ee ulfaataadha jaalalli kun. Jaalatanii dhabuunis baay'ee ulfaataadha. Laphee nama hangan nama miidhamu. Onneen namaa kun hagam nama miidhama. Kanaafuu warroonni dhiirallee dhaamsa isinii qabu keessa shamara isinitti jaalattee isinitti boochitti hin booninaayi.
ittiin booninaa isiniin jechuu jaaladha maaliif har'a jaalala isheen yookiin bareeddu yookiin bakka waan adda addaa jechuu dandeessu isheen yookiin amma daaltuu maali bakka waan akkasiitiin deema jechuudha ilmi namaa akkasii miti jaalalli waanuma bakka kan jaalatte irraa baay'ee si qabuu danda'a. Kanaaf immoo jennaan jaalalli bifa filatu halluu filatu gabaabina filatu dheerina filatu jaalalli bakka nama qabeessa irraa si qabnaa ni dhukkee namarraa kaasa. Kanaafiyyuu isheellee akkasuma godhe jechuudha dhugaa rabbi waan baay'ee jaalattuuf far'a miidiyaa irratti boochi malee osoo waan hin jaalanne ta'ee akkuma inni isheetti fayyadamsan isheenis itti fayyadamtee dhiisuu dandeessi garuu koo isheen onnee qootuudhaan jaalattee jirti. Kanaafiyyuu obboleettii keenya qaalii ijji guuteenyaa Waaqayyoon siyaaf haa deebisu siin jenna wanta hin jennu qabnu akkasuma obboleessa keenyas immoo Waaqayyoon kan imimmaan ishee kana argeetoo si haa deebisu maaliif si haa mararu imimmaan ishee kun akkasitti boochuu miidiyaa irratti si jaalannaa nu boochi malee odoo si jibbite hin boochi jechuudha namni tokko hin boonameef jaalala kanatti jechuudha cobboon ishee garuu immoo yoo inni itti deebi'uu baate karaa isaan dabarsu jechuudha dhugaa baay'een jaaladha jettee rabbi ibadee imimmaan qabachuun dadhabe rabbi baay'een jaaladhaa barani jetti inna akkasanii warroonni dhiirallee jaalala shamarrata akkasanii kennite ittiin boonaa dhugaa isiniin jedha ittiin booninaa dhugaa rabbi na ittiin boonuun baay'ee gaarii miti maaliif jaalalli kaa hin beektan waan nama godhu nama qabnaan dhukkee namarraa kaasa na obboleettii keenya qaalii tana dhiiratti wanti isinii dhaamu adaraa keessan ittiin booninaa isiniin jedha akkasuma immoo shamarran keenyallee ijoollee dhiiraa isin jaalatutti hin booninaa isiniin jedha maaliif jaalalli bareedinaa miti halluu miti kan filatu gabaabinaa miti dheerinaa miti kan filatu waanuma namuma jaalate tokkorraa jaalalli si qabuu danda'a waan ta'eef nama hiikaa jaalalaa beekutu jaalalaayyuu waa'ee jaalalaa namaa ibsuu danda'a har'a ishee waan waa'ee hiikaa jaalalaa beektu farra akkasitti miidiyaa irratti boochi malee osoo hin beekne ta'eyyuu baatu jechuudha garuu akka miidhamte keessa isheetu miidhame onnee isheetu miidhame dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee garaa namaatti jechuudha nan boo'ee viidiyoo ishee san dhaggeeffadhee nan boo'ee bakka dhiirumti agama akkana garaa jabaata kan jedhu jechuudha. Innaa Waaqayyoon walitti isaan haa deebisu garuu wanti nu gochuu qabnu ijoollee shamaraas ta'e ijoollee dhiiraas ta'e jechuudha. Ittiin booninaa bakka ittiin boonin nama tokko jaalala si gaafate isaanan ittiin boonin jechuudha. Qabaachuu baannaan ittiin boonin har'a dhugaadhaan ishee jaalatee har'a isheen dhugaadhaan jaalattee inni garuu dhugaadhaan hin jaalanne kanaaf gatee jechuudha dhugaan jaalatee har'a isheen gatu jechuudha. Inna kanaafiyyuu warroota dhiiratis ta'e warra shamarranaatis jaalalatti qoosina qoosaa miti jaalalli jechuudha jaalala jechuun immoo kan Waaqayyo namaa kennedha jechuudha inna jaalala gamatti jirtu haga addunyaa irra jirtu jaalalli hin dhumus immoo fa'us hin cabus jechuudha miiliyoon hambituu hin dandeessu jaalala jechuudha inna kanaafiyyuu itti fayyadamaa nama sin gaafate tokko ittiin booninaa jaarsa qabaachuu baannaan hiriyaa qabaachuu baannaan ittiin booninaa jechuudha yeroo tokko shamarri keenyallee of jala dabarsitanii akkuma itti boontanii ijoollee dhiiraa kanaaf jala dabarsaa jirra gisee tokko jechuudha. Hunduma keenya immoo anas dabalatee jechuudha. Ijoollee shamarranii dhiiratti boonnee itti boonna baqqaa maaliif of jenne jechuudha. Yoo inni nu gaafate yoo inni bultii dhaftu kan barbaadu ta'e itti boonna jechuudha. Itti boonnee baqqaa akkuma nama qabuufaa fakkeessine nama bultiidhaan barbaadu fa'aa ofirraa ariina jechuudha beektanii. Innaa kun ta'uun qabu nama san dhuguma jaalala akkaminaa qaba jennee qoruu qabnu fatanaa keessa dabarsuu qabnu gaafachuu qabnu gaafii sirriitti gaafachuu qabnu walumaa galatti gaafii sirriitti gaafachuu qabnu jechuudha namicha san jechuudha na kanaafiyyuu kanaaf warra dhiiratis ta'ee warra shamaraatis ta'ee jaalalatti akka hin qoosne sin jechuu barbaada kanaafiyyuu warra dhiiratis ta'ee warra shamaraatis ta'e jaalalatti hin qoosinaa jaalalli qoosaa miti nama sin gaafate yookaan jaalalee yookaan hiriyaa hin qabaanne ta'e qoosin hin jedhe ittiin booninaati wanta hunda isaa gaafachuu dandeessanii maaliif namni sun bultiidhaaf sin barbaada waan ta'eef namni immoo bultiidhaan nama hin barbaanne si gaafachuu iyyuu hin danda'u akkasuma immoo inni waan baraayyuu sirraa barbaada akkuma mucaan amma jigaayyoo jaalatee booda sin jaaladha jedhee itti fakkeessee jaalala seesisee ishee miidhe kana namoonni biroollee akkasitti miidhuu danda'a jechuudha. Wanni akkasii nama akkasiiti miti kan jaalala dhugaa namaa qabutti hin boonnaa dhugaa namni dhiirri tokkos akkuma ishee kanatti kan bo'u baay'eetu jira jechuudha warroonni dhiirallee.
Inna kanaafiyyuu ijoolleen dhiiras ta'e shamarras ta'e ittiin booninaayii hundi keessaniyyuu jaalala jechuun kan qarshiidhaan kan miiliyoonan bitamu miti isiniin jedha Ijjigaa Jirraamoo nuti warroonni shamarranis ta'e dhiiras ta'e waan hedduu irraa barannaa jechuudha. Waa hedduu irraa barachuu dandeenya jechuudha. Akka kootti waa hedduun ishee irraa baradhe barumsa guddaa ishee irraa baradhe jechuudha. Innaa viidiyoo adda kukkutaa yeroo naasa'uu dhiifama. Kanaafiyyuu ijoollee shamarranillee ijoolleen dhiiraas namoonni hundumtuu ishirraa barumsa baay'ee baratu jedheeti yaada. Maaliif jaalalli waan baay'ee nama gochuu danda'a waan ta'eef ishirraa immoo barumsa hedduu arganna jedheetiin abdiin qaban gara kiyyaan barumsa ishirraa baay'ee fudhadhee jira jechuudha. Maaliif jaalalli waan akkam akka nama godhu akkasuma immoo nama tokko yookaan sin jaaladha jedhu ta'e akka itti qoosuu hin qabne ishirraa waan baay'een baradhee jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keessanuu ishirraa barachuu qabdu jechuudha. Ijoollee sagaleen irra jira. Inna akkasii isiniin jedha obboloota kooyii kanaaf yaa obboleettii keenya Waaqayyoon walitti isaan haa deebisu yoo kan dhaga'u ta'e ka yaa miidiyaan sabeefi jira kan isheen jaalatte suni dhugaa baay'ee nama dhiba dhugaa jaalala yoo jedhan waanuma xiqqoo nama fakkaata nama gariin akkanumaan kan jaalala hin beeknetu jaalala nama gaafata namni jaalala beeku immoo kun akkatti miidhama jechuudha dhugaa namni jaalala dhugaadhas jaalatu akkanatti miidhama kan immoo jaalala dhugaa sin miidhamne sin jaalanne yaada dhimma isheetii dhimma isaati siin jetti jechuudha isheenis. Innaa kanaafiyyuu warra jaalalaan miidhameef yaa maal gochuu dandeenya miti Waaqayyoomte walitti isaan haa deddeebisu warra addaan babbaillee jechuudha. Obboleettii keenya Ijjigaayyoo amshirii homaa miti yaa nammoo hunda barumatu kanaan natti fakkaate kan jaalatanii gatanii Waaqayyoo walitti isin haa deebisu yoo kan danda'amu ta'e walitti isin haa deebisu isiniin jechuu jaalanna wanti goonu hin jiru. Yaa jaalalli baay'ee ulfaataadha jaalala yoo jedhani namni akka salphaatti ilaaluu danda'a garuu hin ulfaatte jechuudha jaalala. Kanaafiyyuu Waaqayyoo walitti isin haa deebisu yoo kan dhaga'u ta'e innis immoo akkuma dubbannetti garaa nama nyaatti dhugaa Rabbii waanuma dubbattu si wallaalchisa baay'ee Rabbii maaliif akka akkas ta'ee yaa carraa namaa kun kan beektani. Doshiin akkasitti jaalattu warra inni gatee biraa ol jedhe jechuudha. Badee garaa nama nyaatti dhugaa Rabbii jechuudha. Jaalalaan yoo akkasitti isheen akkasitti jaalattee yoo akkas maqaa addaa isaa baastee akkasitti isa yaamtu baay'ee keessa namaa cabsa jechuudha. Onni namaa cabsa. Isheen baay'ee jaalalaan miidhamtee nutamma waan akka laayyootti ilaalaa jirra akka salphaatti ilaala. Garuu isheen jaalalaan baay'ee miidhamtee jirti. Waaqayyoon ishee dhafaa deebisu yookiin immoo amshirii obboleettii keenya Waaqayyo kan biraa yookiin immoo kabraa jaalachuuf amma onneen kan biraatiif hin banamtu kan isaaf banamte malee jechuudha isheen dubbattee jirti akkuma jette kabraa jaalachuun hin danda'amu iddoo isumti deebi'ee fi baay'ee taragaaggeesse yookiin immoo tasgabbeesse baay'ee natti tola jechuudha akka kootitti jechuudha maaliif jaalalaan waan miidhamtee jirtuuf obboleettiin keenya nama biraa dhimma jaaladha jechuun ishee dhafee onneen hin banamuuf isaaf malee jechuudha. Kanaaf itti qoosuun gaarii miti jaalalatti qoosina hundumti keessanuu ishirraa barumsa hin barattu jedheeti yaada abdii guddaan qaba waan isheen akkatti gaddite akka nama jalaa du'eetti gaddite jechuudha maaliif jaalala waan ta'eef dhugaa Rabbi namni nuti akka qoosa itti ilaalaa jira jechuudha. Isheen immoo keessa ishee akkatti gubatee jiru jechuudha. Har'a namni rakkatu malee jaalala osoo isheen jaalala ta'uu baate akkatti hin boochi jechuudha rakkatteeti miti kan boochi jaalala ishee boochise jechuudha. Na obboleettii keenya wanti boonu hin jiru. Amshirsiin jenne qaalii keenya yookiin si dhagayeetu si deebi'uu danda'a yookiin immoo maal goota reekuma wanneen cabeetta fuudha malee wanti godhan hin jiru amshirsiin jenna sin jedha dhugaa baay'ee garaa dhugaa keechi ishee baay'ee miidhamee jira jechuudha obboleettii keenya kana jaalalaan Waaqayyoon siif haa deebisu jenna akkasuma obsii homaa mati sin jenna kaayoo maal godharree akka ofiitii miti akka Waaqayyo jedhetu ta'a waan ta'eef yoo Waaqayyo jedhe si deebi'uu danda'a amshir siin jenna hin gaddini amshir qaalii teenya siin jenna akkasuma obboleewwan koo hundi keessaniyyuu irraa barattu jedheeti yaada wanta ishee akka isheen taate kanarraa hundumti keenyayyuu boru nu qunnamuu danda'a kanaafuyyuu nama jaalattan tokkotti hin qoosinaa isiniin jechuu jaaladha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinee immoo golboortiitti turtiin keessanii kanumaan afaan dhugaa yaa ta'u isiniin jedha yaada qabdanii fi qeeqayyoo qabaattanii saanduqa poostaa jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yoo namni
jaalala jechuun salphaa miti waan ta'eef kanaaf nagaa ta'a fayyaa ta'a sin jaaladha sin kabaja hunda keessanuu akkasuma warroon maatii koon ta'an immoo subscribe gochuudhaan siifan tuubitti dabalamaa saniin jedha horaa bulaa deebana.